Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Firiimaan har'a kunoo barumsa addaa tokko barumsa garaa YouTubeetiin akkam YouTubein kun akkam isa jedhu kunoo as studiyoo kootti jechuudha. Beekaan akkasumas immoo xiinxalaan akkasumas waa hundi jechuudha doktorri Dr Aslii kunoo na biratti gorsanuuf kennuudhaaf jechuudha. Anaaf Firiimaaniif Abdi Man jechuudha. Abdi Man na birattiidha. Barumsa kana fudhataa jirra. Barumsa kana nu hordofaatiin jenna gara barumsaatti. Kana ijoolleen kenna koomenti jala fiidee abbichuu koo Jawaar koo gara malee koo jechuun malee waa'ee Itoophiyaa irraa waan beekanatti hin fakkaatu. Kanumarratti yaada akka itti ijoolleen kenna gara Itoophiyaa dhufaniitiin doolaara lakkaan osoo Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa dhaqin doolaara bakka mataa'anitti lakkaayanirraa haasofna. Asumaan warroonni feesbuuka gubbatti waggaa 15 osoo butiin ijaarratanii yeroo keessan gubaa jirtan kootta gara Itoophiyaa koottati kushiinaa arabaa keessa fiiguu dhiisa galtanii lafa qotuu dhiisati gara Itoophiyaa kootta laaftutti doolaara nyaadhan affeerraa kooti waan nyaan urataa irratti jira Oromoon so mee amma waan dhuftaniif itti adeemnu gorfinee irra hin dhagaatila uummanni keenya. Ayyee galatoomi ulfaadhoo siin jedha akkuma ati jette egaa yeroo ammaa kana kushiinaa arabaa keessa gangalachuurraa namoonni waan beekan waan dandeettii qaban karaa yuutuubiitiin fayyadamanii uummata isaaniitiin ga'u ofiifis immoo fayyadamaa ta'uu danda'u. Kan nuti immoo si biratti argamneef egaa yuutuubii kana akkamitti fayyadamaa ta'uu danda'ama? Akkamitti itti fayyadamna yookiin immoo akkamitti uummataafis waan faayidaa qabu akkamitti dabarsina isa jedhu maaliif boodatti harkifanne akkamitti immoo fuulduratti jajjabaannee fuulduratti si'achuu dafnee fayyadamaa ta'uu dandeenya isa jedhu Dr Aslii irraa wanta tokko barannaa isa jedhuudhaaf gara kan kee dhufnee jechuudha. Galatoomii gaafiin keessan dabareedhaan kan isiniif deemuu ta'a akka warri badhaadhinaa yookiin viidiyoon baantu ati hoo? Egaa Dr Aslii gaa kanaan duras yeroo tokko chaanaala koorratti isinii affeereen ture namni hundinuu beeka. Dr Asliin egaa akkuma beekamu jechuudha waa'ee yuutuubii kanarratti dhugaa naman beeksifadhu keessaa tokko Asliidha. Yuutuubaroonni kan kaanis jiraatan akkaataa itti hojjettutu akkaataa itti namni wanta tokko ilaaluu danda'u inni danda'a laata namni wanti kun fayyadaa laata jettee akkaataa itti dhiyeessitu akkaataa irraa baratamu. Gaafii adda nuti si gaafannu kana namoonni bakkee ta'an tarii irraa fayyadamaa ta'u isa nu gaafannu kana nuti ofii jennee si gaafataa ramti namni immoo isa viidiyoo kana yeroo ilaale irraa fayyadamaa ta'a. Innis maanni yuutuubii kana yeroo bannu kanaan dura waggaa nuti feesbuukarra turreera. Anis kaliifaanis fakkeenyaaf baay'ee turreera. Yeroo sanaa kaanee yuutuubii kana beeknee fayyadamaa taanee har'a eessaa fi eessa jirraa seetuun yeroo ilaalu amma gara yuutuubii kana feesbuuk irratti sammuun miidhamee waan jiruuf gara yuutuubii kanatti deebi'eera. Erga deebi'e immoo yuutuubii kana haala kamiin nama hawwatee namni ilaalaa. Ati haala kamiin nama akka namni ilaalu kana godhaatta. Barumsa maalii immoo achirratti yoon dabarse yoon immoo wantoota namni ilaaluu danda'u wantoota bakka biraatti darbu fuudhamee darbe akkuma beekamu yuutuubiin nama beekama. Kanarraa kaanee akkamitti wanta tokko uumuu dandeenyaa isa jedhu gaafis gaafachuun barbaada. Okay, bareedaadha. Akka atleetitti gaafii ati na gaafatte simarraa eegala. Ka abbaan leencoo kaliifaa mul'atti deemina. Akka atleetitti atleetii yeroo baay'ee nama arrabsee nama aarsuuf beekamu nama qo'achuuf beekamu. Amma yeroo baay'ee ijoolleen kenna yuutuubii kee sabskiraayib na godhaa jetteen yoo kadhatte gariin ka haasidummaaf waan jedhamu jira. Gariin immoo kan beekne jira. Yuutuubii makana waan isaa kan beekne jira. So yuutuubii jechuun jawaalu bara jira. Qafurra jira. Yuutuubii jedhanii. Kan dhuunfaa keetii imeeluma san kireeditiin goota san irratti fayyadamtee hawaasa hordoftoota baay'ifataa viidiyoon kee ilaalamaa deemuuf googil arsiisitu mallaqa sii qaba. Mallaan yuutuubii irratti nama kafalamu ka Itoophiyaati miti. Ka Afrikaati miti. Ka googil arsiisitti. Ka nama kamiyyuu miti. Ka Abiyyee miti. Ka Jawaar miti. Ka eenyuyyuu miti. Amma namni gariin ka Abiyyee ka Jawaar faate. Warra Abiyyee illee garuu mallaqa Abiyyee subscribe siin godhu. Ka Jawaar illee garuu mallaqa Jawaar ta'e. Ka Daawud illee garuu mallaqa Daawud ta'e. Ka Kamaal illee garuu mallaqa Kamaal ta'e. Akkasii miti. Ka jiraati iyyuu miti mallaqichi mallaqa Itoophiyaati miti. Ka googil arsiisitti. Innaa googil arsiisitti. Googil arsiisitti mootu mataa isaa
kaampaanii of danda'e haftaamii addunyaattu beeksisa achirratti gidee ilaaltu viidiyoo yoo ilaaltu beeksisa dhufa jawaa lafaasetti dhufa chipsii kana lafaasetti dhufa achirratti beeksisa godhatanii warratantu sii gaafala gabaabumatti amma rakkoon nama kenna maal beekta yeroo baay'ee feesbuuka kanarratti waan ati ifaajjee viidiyoo wayii diraamaa haa ta'u muuziqaa haa ta'u ati ifaajjee itti dadhabdee malaqa itti baaftee dalagaa tokko fuudhanii feesbuuka irra geessan sabni biraa mootu walii ilaalan sheer walii godhan namni keenya koppii godhuu malee yaada uumuu hin danda'u kaati uumti sanii mootu si gargaaruu hin danda'u amma yuutuub irratti viidiyoo makee kana achirraa daawulood godhu mallaqaan buusa miti yoo dhageeffate si fayyada yoo daawulood godhee feesbuuka irra baasee moo si miidha beektaa kana bakka kana ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo wal miidhurra osoo wal fayyadan osoo saba biraatirraa Amaara Tigree irraa fudhatan amma fakkeenyaaf yoo fudhatte artistiin Amaaraa dadhabaan tokko muuziqaa tokko irra yoo baate nama miidhee meeqala eeggadha istaadlaayee abbaa macaa ka Oromoo miti sabaaf sablammiin Itoophiyaa guutuun akka addunyaatittuu jaalatamu namichi addunyaa bulchuu danda'u kun osoo mootummaa ta'e kaasee taaree akkas bare kabishaan malee ganama seenuu baatee nama kuma dhibbata kannaan kuni maali namni keenya hubannoo intarneetirraa fagaachuu agarsiisa beekta osoo feesbuuka irra gadhiise waan sana gidee addunyaan guutuu wargaadhaan ilaalu likiin qabu yuutuubii irruma galan hin arganii feesbuuka koomentii jalatti wal xabbasuu ka dhiirallee dhalaa babbareedduu jala deemee yaa bareedduu jechuu malee dhaltullee dhiira jala deemtee yaa bareedaa jechuu malee waagaan qaban beektan soo kanaaf ijoollee keenya ijoollee Oromoo kan addunyaa irratti argamanii waamichi an godhuufi gara YouTube chaanaalii koottaa dhaabta jedhuun qaba inni tokko kan akkaataa fayyadamaa isin jettaniif nama fidachuuf immoo ta'u kadhachuu osoo hin taane nama sammuu nama sanii attention godhuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf akkam gootama yoo YouTube'n kee xiqqaa ta'e akkam ilaaluu barbaadde fakkeenya kun icciitiidha jaratti warra ulaalaa jiru kun icciititti qabadha warra YouTube'n irraa jira. Viidiyoo kan akkam ilaaluu yoo barbaadde waan wayii akkamitti dirqamaan dhufu sammuu kee keessatti kadhatte yookiin amma yeroo baay'ee ijoollee nama Oromoo tunni maal jedhatti beekta viidiyoo ebaluutti bira jira yoo jette viidiyoo sallaan guddallee fiigee sheen illee qees illee gugudda magana achi dhufa beekta amma agate yuutuubii kee subscribe naa godhaa gaje viidiyoo ebaluu harkaa qaba kana yuutuubii kiyyaa goota jette feesbuuk irra post goote yaa yuutuubii viidiyoo fide dhufee dhufanii si ilaala sa'aatiin si guuta subscribe si deema jechuudha kadhaa osoo kadhanne isaan si kadhatanii si godhan namni keenya wal guddisuun beeku waan ta'eef soo inni tokko kana karaa kanallee karaan gabaabaa tokko kana short karaan dabaniitti yuutuubii guddifatan yuutuubii haarafaa sa'aatii ittiin guuttatan subscribe ittiin guuttatan karaan gabaabaan kana viidiyoo ebaluutu na bira jiraata si bira haa jiraachuu baattu yoo taabbaatu viidiyoo nama jabaa nama jaalatu namni jaalatama ilaalte iccitii ebaluutu na bira jiraata iccitii nama sanii ilaaluu fiigee dhufa dhiirri dhaala hundisaa ati karaa gabaabaa kadhaa isaanii malee subscribe ati kee guuttatti amma kiyya alhamdulillah sa'aatii guutuu bira tare maallaqa ayyuun akka faluu eegaleera isinitti himaa jira warra sa'aatiin hin guutine innaa anamma yuutuubii kiyya kana nama baay'ee kadhataa ture kiyya kana takkaa kadheen beeku subscribe naa godha naa laalaa hin beeka yoo an naa laalaa jedhee ishin jedha subscribe naa godha jedhee hin godhan hin beeka waan beeku hin kadhadhu dhufeetu nama arrabsaa kun arrabsuu dhufa kun nafaarsuu dhufa sigaree tirfaammadha jechuudha kana arrabsuu dhufus ana na fayyada yuutuub irratti feesbuukaa miti kana faarsuu dhufus na fayyada waan ta'eef kawa irraa barachuu dhufus na fayyada amma nama gosa sadiitti dhufa yuutuubii kiyyaa ilaalu tokko gosa asii kanarraa waa baranna jedhee kan dhufu jira tokko kana arrabsuu dhufu jira tokko kana deeggaruu dhufu jira gosa sadii dhufaa miti kun hunduu ana biratti kana arrabsus kana jaalatus kanarraa waa fayyadamuu dhufus ana biratti tokko bu'aan isaanii hin jaaladhaan kana jibbu sanis hin jaaladha yuutuubii kiyya bira dhufanii na fayyada waan ta'eef dhufu malee innummaan haa dhufu waan fedhe naa jedhu malee wallaahi hin jaaladha waan yuutuubii kiyya na fayyada gaa koomentiin inni dhufee yaa gowwaa jedhee na arrabsuun ana na fayyada soo warri na arrabsa illee jabaadhaan natti muddaa jiran warri na jaalata illee ani baay'ee isin jaaladha hunda keessanuu jabaadhaa jiran warri waa'ee dhabana itti hirta illee jabaadhaa jiran jechuudha kanaafi akkaataan fayyadamaa amma tokkoffaa yuutuubii fayyadamuuf waan namaa koppii godhuu dhiisuu muuziqaa garagaraa wantootuma namaa koppii yoo gootee irra keette yuutuubii nuti eeyyamu sirba yoo ta'e walaloo garagaraa yoo ta'e koppiraayitii sitti ergamu waan ta'e
sin ayyamu sana sinuu beektan dashiigaa garagaraa. Inni biraa mootu injira mana tokko viidiyoo Facebook irratti footoo keettas rakkoon qabu xiraatiin qabu malee. Kanaaf sagantaa wayii yuutoopii kee gabanatte sagantaa wayii istiraatejii wayii baafatte amma dandeettii maqabdura namni tokko baratee barachuu baatus kennama addaa qaba beektaa. Amma nusatiin akkuma bifti kenna garagaraa kennama garagaraa qaba. Anamma nama aarsuu danda'a. Daqiiqaa muraasa keessatti nama aarsuu danda'a. Daqiiqaa muraasa keessatti nama gammachiisuu danda'a. Kennama addaati. Akka anaa hin ta'u jettee ati hin dandeettu innis hin danda'u. Ana akka kee hin danda'u. Akka isaan akka keessa hin danda'u. Nama beektan. Waan rabbi sii kenna irratti hundooftee kennama kee dandeettii rabbi sii kenna irratti hundooftee itti fayyadamte. Sigalee. Amma abbaan fedhe akka asliitti ta'a. Amma fakkeenya tokko isinii kaasa ijoollee beektan keessa. Mubaarak musammaa yaasiniif baharuddin musammaa yaasiniif obboleewwan garaa tokko. Fakkeenya ni irratti ilaalle. Mubaarak waan gaarii fedhe yoo haala ijala. Maameen hojirra wayii haasawte qabxii goote. Garaa tokko keessa baani beeki. Harma tokko ani beeki. Kennama rabbi garagaraa nama jira. Sigalee akka tokko ati amma akka asliitti ta'uu jette hin dandeettu. Anis akka keessan ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Sigalee. Soo garuu mootu irra hedduu YouTube irratti maal barbaachisaa? Konfiidensii hooma rabbi sii kenne wayiitti irratti dhaabbattee dandeettii makeessanitti fayyadamta. Hooma rabbi sii kenne wayii waan ofii beektu wayii. Amma ati aappii garagaraa barsiisuu dandeetta, kompiitara garagaraa barsiisuu dandeetta, ati waa'ee fayyaa barsiisuu dandeetta, waa'ee jaalalaa, sagalee mootuu walaloof ta'u qabaachuu dandeetta. Barreeffama namni sii barreessuu hin dandeetta. Yoo feetellee walaloo namni barreessee fuutee sagaleetti jijjiirtee sagaleetti barreeffama dheeraa fakkeenyaaf akka jiru barreessuu nama barreeffama hayyoota bifa sagaleetti sorgoo fi soqoo tolchitee bareechitee akka gurra namaatti ta'u nama dubbisuun beeni jira feesbuu kana gubbaa tarreeta kanarra. Ka waan jedhu beeni. Ka barreeffama sana mootu akka itti barraa'e dhiisee akka ofii fedhe dubbisuu jira. Akka namni itti barreessanitti sagalee jijjiirtee ergaa hayyootaa dabarsuufa. So yuutoopii karaa hedduun fayyadamuu dandeetti. Akkaataa hedduu jira. Arraba qofaan hedduu namni arrabumaan yeroo baay'ee amma namni maal nama dabeeta asliin yuutoopii nama arrabsaa jira. Yuutoopii tokkocha viidiyoo baay'ee jira tokko kan nama arrabsaa jira qabu. Ka feesbuuk irratti nama arrabsaa yoo fedhe dinees godhaa fedhachuu mara dhiisa. Asirratti dhufee waa bira haa ta'a. Asliin feesbuuk irratti fi asliin yuutoopii biraa tokko. Maaliif bakka kana maallaqaan jira waan ta'eef maallaqaaf jecha nama arrabsuu Oromoo gandaan lagaan qooduun hayyoota Oromoo xiqqeessuu hin barbaadu. Amma abiyyi feesbuuk irratti halkanii guyyaa balaaleffataa dhaawwataa kana arrabsaa asirratti hin dubbatu. Maaliif nama gariituyyuu maallaqaaf nama arrabsaa jira akkasii kana beektaa. Anasitti ergaa kiyya dabarfataa haasaa keessaa maallaqatti jijjiiruu hin danda'u. Garuu mootu namni hundi akkasitti naan hubatu. Sigalee kanaafi gabaabumatti akka itti yuutoopii amma namni haarootti fa'aa akka itti guddifatu guruppii nama fakkeenyaaf amma namni akkanaa kun rakkoo qabu irra hedduun arraballee ta'u namni na beeka waan ta'eef gizee hawaa gadhiise namni ilaala aslii jedhaa ilaala gattuqee namni haarootti mootu tokko guruppii taatanii nama lama yaada waliif fiddanii guyyaa tokko keessatti guyyaa tokko isaatiirratti ijoollee hedduu jira ijoolleen Oromoo biyya Yaman kana fakkeenya guruppiidhaan ijaaramanii guyyaa tokko tokkorratti guyyaa tokko amaariillee akkasuma wal gargaaranii waliif fidanii yaada waliif fidanii haasa'illee wal gargaaranii waan akka diraamaa fanii gaggabaabduu nama komachiisu fa'aa waan akkasillee hin danda'ama yoo akkasillee mootuu hin taane okkuma malee isin jedhe kana yaadamu bareedaa barreeffamu sagalee jijjiiruu walaloo garagaraa dhiyeessuudhaan akkasitti karaa gabaabaan dafanii hin guddatan jedhee yaada irra hedduu ammoo ijoolleen keenya immoo kabee kullee wal waan beektaa. Anamma saahibban baay'ee qaba. Abbaan fedhe amma Itoophiyaa biraa warra biyya Itoophiyaa koomodii ta'u soddoma kabiraa waan natti himi jedhanii sitti himu. Cinqii qabaa karaa mana ittiin irrattuu yoo amma fakkeenyaaf yuutuubaroota 1,550 qaba. Fakkeenyaaf yoo amma kaatee fakkii ati guddachuu barbaaddaa ni ta'abdaa akkaataan immoo yuutuubii kanarratti baatee haasoftuu fi akkaataan nama atteenshiitti gootee nama sana namni akkas ilaalu gootu wallaaluu dandeessa. Fakkeenyaaf si gaafa namti ati gara laafummaa kee yookaan immoo namummaa keetiin nutti maatte yookaan nu barsiisaatti. Ana guddaatti yookaan immoo nama yuutuubii guddaa kana qabutti yoo makaate wanta kana sheer naa godhe. Yookaan immoo akkaataa wanta kanatti jiran na barsiisetti waa rabbi meeseejii meeqa jechuudha namni ilaalee kana dhiisu jedha. Kuni ijoollee Oromoo keenya keessatti maaf akka ta'e na dhibaa. Maaliif yoo ati guddattes wanti kiisa isaatii fuudhamee kennamu tokko hin jiru. Wanti inni immoo hoo jedhee dhufee manatti siif kenne tokko hin jiru. Garuu maaf akkas ta'u seedhu
nuti Oromoon amala akkamii qabna beektaa? Oromoon aslan Oromummaan turi akka dubartiitti cinaachi Oromoo kun jaalataa. Dubartii cinaachi Oromoo jaalataa sammuun Oromoo kun jaalataa. Amma gaafa an fayyaa qabu an jiru si gargaaruu si guddisuu hin jaalatu Oromoo. Diinni akkasii ta'uu hin feetu. Gaafa ati duute si faasite. Gaafa ati duute si gargaaruuf si bootti. Osoo ati jirtu si guddisuu rakkoo jiraa si baasuu akka dandeettu irratti aadaa wal gargaaruu kan qabnu beektaa. So kuni maaliif amma ijoolleen isin qofaan amma isin salphaadha. Anamma saahibban hedduu qabu. Nama hedduutu akka wajjin dalagu fedha. Kiyyarratti garuu mootuu hin fedha akka isaanii ta'irratti fedha. Alama yuutuubiin dhiituun xiqqoodha. Dhiyoo kana barate baatee horii mallaqa qixxe hoora kuma dhibba beekumsa qabu sanii dhaabbii hooma arga irratti haasaa gadhiisa. Maaliif itti ifaajee mallaqa kiyya baasee arrafamee maal jedheetiniin nama of barsiise. Aslii ta'uu kiyya amma xilaannis firris hin beeka hundisaa. An aslii ta'uu kiyya Oromoo ta'uu kiyya kana jibbuuf kana jaalatullee hin beekamee ta'a. Kana maali namni na barsiisee miti ofii ifaajetti arrafamee nama arrabsee jibbamee jaalatamee of barsiisee beekee. Kanaaf tokko garaagarummaa inni garaagarummaa yuutuubiin kiyya warra tokko kanaaf lammata mootu namoonni akka keessanii kun waan haaraa wayii amma kenna waan haaraa wayii waan namni irra gahee wayii yaada haaraa wayii bu'uurtaniitu yoo ergitan nama anamma akka mataa kiyyaatitti wallaahi namatti uumiti peejiin kiyya maa atuu dadhabdee fudhatee bitee miti feesbuuka kiyya namaa kennee sheer naa godhan yeroo feesbuuka godhutti sheer godhadhu yaa amma peejii kiyya kana yeroo deemte guyyatti yuutuubii kun okkooshatu sheer godhamu ani sheerii godhu namni waan sheer godhu ta'e yoo sheer naa godhina jedhee keessatti boksii naa godhan oo atuu sheer ittiin godhu yaanitu peejii kennaaf sigalee sheer ittiin godhata jechuudha namni laalufii baatee angara kiyyaa sheer godhateen abbaanu sheer godhate nan galchu nasiiba isaati kanaalee na jalatti dhufe amma namummaa aad kee jala jiru yookiin foloon kee jala jiru kana akka waayoo namnummaan kunuu si ilaale keessa isaatii malee dhibawutti kanaalee jiru akkamitti guddaa qabu koominiitii irratti si ga'uu irratti dadhabina qabu amma ijoolleen saayibban kiyyaa horii tokko guddaa qaba feesbuuk guddaa qabanii jiranii an kanamaa feesbuuka kenna qabu jalatti qoratu sheer godhaa namaayyuu kadhaa miti an ijoolleen maan gurguddoon sheer godhina jedhe akkuma dhibba qaban sheer nu godhina jedhan kiyya hin godhan Angka isaanii hin godha kadhachuu immoo hin salphatu maali isaan waan nan kenneef na kadhatanii waan isheen natti dhahee wallaahi bu'a isaan waan nan kenneef na kadhatanii waan jedhu natti dhagama beekta hin kadhu kiyya sheer godhi keessee sheer isa godhaan jedhullee giban dattaq akka maraa jee tokko hodhu kenni hodhu sanillee hin jiru eshi jedhaanii hin godhaafi yoo fedhe naa godhaa yoo fedhe hin dhiisaa alhamdulillah jedhetuma guma abbaan laalee namni kumni takka na laalee lama na laalee kudha na laalee alhamdulillah jedhetuma dhiisaa so kanaafi dadhabinni guddaan bakkeen Oromoon qabdee beekta gara yuutuubiitti dhufuu dadhabne itti fayyadamuun irraa fayyadamuun haa ta'u amma sooshaal miidiyaa dhiiborra meseenjara keessa fiffiiganii yaa bareeduu yaa bareedaa kiyyanii halkanii guyyaa viidiyoon irra wal bulchan kana argite waan jaalala ofiitti haasa'an bifa diraamaatiin haasa'anii yuutuubii irra kaayatan argite waan baasitti madaamni namaa kana tola shamarran yuutuubii irraa hin fudhatan amma doolaara dhibba yaa baasitti shamarran baay'ee akkuma itti kireema dibattu gidda masargii hedduu fa'aa akka nama bakka viidiyoo waraabaa dibatti lippistikii kana viidiyoo waraabaa dibatti isattuu shamarran fa'aa yeroo nyaatu gaarabaa gootu argite haasa'aa akkatti godhama akkatti akkana godhama garuun akka godhama haa ta'u viidiyoo waraabaa jira akka dhiifti argite achi damoota nyaatti asillee mallaqa jijjiirte waan godhaa jirtu gidee kireema dibattu sargii fa'aa hedduu ijaarraa fa'aa bu'u hedduu gidee dibattu kana viidiyoo waraabaa viidiyoo daqiiqaa 5 akkati tartiiba amma dhalaa takka jira gurraatti yoo taate kireema dhalaa diimata dibattu jira sigalee diiman immoo duuka kireema dhalaa gurraachaa dibattu jira kireemni kun bar moodeela qaba ka itti ta'u jira uffata sigalee ka gurraachaa ka diimatu jira yoo bitan beekna gidee kan kuni kan nama diimaa ta'u kan nama magaalaa ta'u akkatti dura kireema dibatama eegasii akka xaragatamaa eegasii lippistikii tartiiba isaatu beekama eegasii chappistikii godhatama nyaara kuulama shaashii hidhatama tartiiba itti godhatan dura gidee uffata godhatu tokko paantii godhatanii jaappoonii godhatama warri dhiiraa dura paantii godhatanii deerii makkaate jaappoonii godhatta surree godhattan shaamizii godhatta qabaattu kootii godhatta karabaataa itti neexee jechuudha shaamizii karabaataa itti neexee kootii godhattee kaasrii caammaa godhattee gabbaata jechuudha
shamarran illee akkasuma tartiiba uffataa godhatee keessatti shamarran Oromoo fa'a waan baay'ee karaa magaalaatti shiroo yoo gootu buna yoo dhaabdu tartiiban soogidda dura galaafi bishaan dura danfaa kan beeyne jira. Keessattuu amma shamarri zamana kanaa nyaata godhuun beeku. Tadistii irra keessatti osoo bishaan itti goone soogidda itti gootu jira. Sigalee marqaa kan beeyne jira amma shamarri zamana kanaa marqaa beeku. I think marqaa hin beektu inumaa hin beektu kan beeku. Kanaafaa osoo amma keessa namni yaada qabu barsiise yookiin barate maallaqatti jijjiirama gara tokko obboleewwan ofii barsiifte gama tokkoon immootu maallaqa jijjiirate jechuudha. So waan akka kanaaf jira gaafiin dhumarratti qabda yoo jira. Kan biraa amma yeroo ammaa kana jechuudha namoonni keessatti rakkoo Oromoo jechuudha. Nam tokko yuutuubii irratti fayyadamaa ta'uudhaaf jalqaba miidiyaa irratti beekamu barbaadan manni keenya. Garuu sabni biraa akkasiin akka beekamutti yuutuubariidhuma haa ta'u waan inni dabarsu sana waliif subscribe godhu waliif daawwatu. Kan keenya garuu jalqaba yookiin artiistii ta'uu qabda. Kan Oromoo. Jalqaba viidiyoon waa'ee kan kee beekamu amma fakkeenyaaf jalqaba liivii irratti beekamta. Erga sana irratti baramteetiyyuu yuutuubii irratti dhuftee fayyadamaa taate jechuudha. Uummanni inni keenya jalqabaati yoo sheekas taate dura jalqabaa achirratti beekamu sanaan ala wantati faayidaa tokko argattu hin jiru baneeyyuu siif hin laalu jechuudha namni. Amma subscribe qabdu amma fakkeenyaaf subscribe gahaadha kan keenya. Sa'aatii guutuu. Garuu yoo gadhiifte waan barnoota ta'us yoo gadhiifte namuma xiqqoo namuma dhibba lama sadi yoo baay'ate. Amma rakkoon kana maali beektaa? Beekamuun murteessaadha. Beekamuun murteessaadha. Akka warra ilaalchisan qabuutti. Garuu mootu beekamuuf beekaa ta'uu godhatta. Siigalee. Amma namni tokko tokko beekan hayyuu jajjabaan kanan hin beekne jira. Beekamuuf anamma namanna beeka malee an beekamaadha malee beeka miti. Takka beekatu hin jedheen beeku. Irra hedduu warra sooshaal miidiyaa irratti beekamu kun beekamaadha malee beeka miti. Namoota jajjaba jira warri beekan amma siigalee beekamuu fi beeka godhata siigalee. Ijoolleen keenya mootu namuma beekan san hordofan malee nama waa beeku kana bada viidiyoon kun maal ta'e eeggattu qanii yaada nama sanii hubatan rakkina hir'ina qaama kanatti illee siigalee. Yeroo hunda beekamuma qofa jala deemuu osoo hin ta'in yaadan akka yaada kiyyaatti yuutuubii chaanaalii Oromoo kamuu subscribe osoo godhe yeroo hedduu kan madhaaban hunduu osoo barate waan namni irra ga'e osoo go'ette Oromoon natti tola. Garuu mootu asirratti wal isaa adda baafachuu qaban sooshaal miidiyaa irratti beekama yookiin artistii tokko kaasee takka lama zaffaneef dhaqanii sanuu hin laalan si dhiba. Amma achirratti artistoonni kennamee laala. Bara nama 100,000 yoo akka laalan nama 100,000 1,400 laala. Artistii biraa miliyoonota laala. Amma artistoota Itoophiyaa keessaa artistii hiyyeetti akka artistii Itoophiyaa hin jiru. Amma artistoonni Itoophiyaa waan nyaatanii bulanii qaban guyyaatti yeroo sadii nyaatanii hin bulan. Maali kun hundi viidiyoo jarri itti dadhabdee muuziqaa jarri baaftu duriyyeen feesbuuk gubbatti ol baafti. Keessattuu diyaaspooraan biyyoota gargaraa jiran kunniin waan inni Itoophiyaa itti dadhabee mallaqa baasee kaameraa kafalee idiitara wantoota gargaraa warroota dandasan kan inni kafaleetiin itti ifaajee yookiin walaloo sanuu bitee yeedalotti namni jijjiiruuf mallaqa tireeningii godhee mallaqa waa hunda godheetiin mallaqa meeqa itti baaseetiin fide kana haarawanni gad hin dhiifne akkuma inni gad dhiifne osoo namni ilaale fuudhanii feesbuuk irra gise. Feesbuuk irra gisee wal ga'e mootu ati feesbuuk irratti argite achirratti hedduu laaltu jechuudha sindiinkuka. Akkatti artistoota kennayyuu mogolee buusaa jiran. Sigalee warra akka isinii anaa kanneen jechuudha. Yoo danda'e malee gorsi ijoollee kennaaf qabu waan namni itti ifaajee yuutuubii irra fide. YouTube irraa buuftanii tokkoffaa gara feesbuukaa geessuudha. Feesbuuk irra geessuu barbaadda taanaan immoo liinkii san sheer godhii. Nama biraallee geette sheer godhii jechuun nama biraan gayuuf. Isallee hin fayyadamuu sheer godhu hin fayyadan nama sanillee. Yoo mootuu buusan nama sanis hin miidhamu. Ufillee hin miidhamu. Yeroo hunda namni waa buuseetiin waan namaa poosti godhu argite sammuun isaa waa koppii godhuu malee waa uumuu hin dandeessu. Namuma arrabsuun baramma namni nama arrabsu kana jibbaami. Nama arrabsuun dandeettii barbaachisa. Nama lafaa ka'ee nama tokko hin arrabsama jedhe akka ebalutti osoo hin taane of ta'eetiin akka asirratti nama arrabsa ofirra dhaabbadhe. Kana jechuun maal jechuun waan tokko arrabama sanuuyyuu uumuuf itti yaaduu barbaachisa. Calama jettee hin dhufu bara. Anama tokko tokko yoo naa bareedu si'ata dhiyaate yeroo nama arrabsitu
kitaaba wayii barreeffattee jira dubbiftu maal arrabna akkatti otomaatika waliin qajeelu namni addaan kutaa fokkataa maal jedhaatanii daqiiqaa 45 guutuu akka dhaabatte akka nama nama naan jedhu jira. Kuni maali nama waa takka barreessu miituu yaadu aareetuma dhufaa aga afurri kiyya citutti nama arrabsee quufee osoo arrabni hin fixatin irraa baa dadhabe. Kana jechuun maal kennama addaa wayii bakka waan namarraa addaa qabaachuun kanuma. Ati amma yoo waa barsiisuu heddanna manam kama namaatirraa namarraa baratanii duuba namarraa barsiisan jedha. Ati baratte uuma namarraa baratte hordoftu san afaanota garaagaraatiin jira barumsi garagara kan amma namni kenna irra gahee. Afaan keenya jijjiirtanii ijoollee keenya barsiiftan ijoolleen keenya mootu akka YouTube chaanaalii keenya subscribe isin godhan akka isin daawwatan abdii qabaa keessattuu hordoftoonni YouTube channel Aslii boy nama 14,000 akkasitti baay'ee isin jaalatan doktorri keessanii beektanii nama isin jecha nyaadhu dhugu jedhee waggaa 27 barate ijoollee kana namaan Firiimaan fi Abdi Man jala lamaanuu subscribe godhaa fi dhaqaa daawwadhaa YouTubein jala subscribe guutee fi jira sa'aatii muraasa toofe gara malaqaatti ce'uuf deemanii namni tokko mootu yoo waa wayii waan jajjabeessoo arganne haa ta'uu nama tura nama gaafa YouTube kana baru baatii tokko mana mo'ata kan hin dalane maaliif biraa jecha haa ta'uu barbaanne waan ta'eef erga mallaqaa fi jedhee bane gaafii viidiyoo namata jedhe kaa'ee gaafii monotaayiz taate irratti haa ta'uu eegala jechuudha. Erga gaafii nizaama eegalteetti guyyatti viidiyoo takka lama gadhiinaa jechuudha. Maaliif waan wayii akka irraa argadhu beekaa jira jechuudha. Sigale namni keenya irraa argatu kana akka waan kiilesaatti baasuuf si waan kuni duniyaa bilaashati duniyaa faranjiiti intarneeta si kafala waan ta'eef namni guutuun argachuu qaba namni hundi gara YouTube dhufuu qaba waan jedhurata harreetti walii waan nyinaadhaan egaa bareedaadha ulfaadhu siin jenna Aslii Dr Aslii jala kan argamtan Aslii boy jala kan argamtan jechuudha. YouTubiyan koo Firiimaan kunoo kan isaa Abdi Manidha. Abdi Man itti maddu. Abdi Manidha. Abdi Manii Firiimaan jechuudha. Kunoola asirra isiniif kaa'ama. Kunoo tokko asiin isiniif kaa'ama. Akka dhaqxanii jechuudha maatiin of taatanuu nu hordofaa viidiyoo keenya yeroo kamiyyuu jechuudha akka guutuu isaa daawwattanii nu jajjabeessitan isin gaafanna jechuudha. Maqaa keenyaaf maqaa Dr Asliitiin jechuudha. Maqaa keenyaaf maqaa daawwattoota Dr Aslii. Akkasii naaf sirreesse jechuudha. Maqaa keenyaaf maqaa keessaniif maqaa Dr Aslii guutuudhaan. Kanaaf wanti nu haasofnu yoo dhabame amma Dr Asliin jechuudha namootni isa jala jirtan hundumti keessan dhugaa baay'een dinqisiifadha. Maaliif guyyaatti jechuudha yeroo kana viidiyoo gadhiifte yeroon akkana amma gadhiifameera jedha. Yeroon ilaale reefi yookaan immoo daqiiqaa 50 mallisaa tokko fayyin kunne namni 1,200 fa'i ilaaleera. Yeroo takka ture yoo jiru 3,400 fa'i ilaaleera. Hedduun itti gammada maamiltoota kee kanatti maaliif utuu koo ta'anii yeroo kun seera. Kan kooti isinin kooti ani keessaniiti nan beeka. Nan waliin argine mallee. Amma wal arginutti immoo jechuudha yaada qabanullee asuma jalatti nu qabu. Ajalatti immoo waan yaada nu qabdanu jechuudha. Yaada Abdi Maniif qabdanu achi jalatti. Mucaasa sanarraa badii kana kanaa yookaan immoo kanaa qabna kana hasirreessu. Egaa subscribe godhanii waan nuti gadhiisaa jirru erga daawwatanii booda rakkoo nuti qabnu kanuma Aslii boy jalatti akkas nuuf barreessuu danda'u yaada. Nasirreessi laa dhugaadha. Erga subscribe gootanii kaatanii jechuudha asuma jalatti. Rakkoo kana qabanii kanatti hayadhaan kunoo ni jira. YouTube isaatiin manaan dhufee nutti muu danda'an dhufnee isarraa wanta barannu barachuu dandeenya. Wantoota isin barbaadan immoo achi jalatti waan kanaa nuuf dhiyeessaa wanta kanaa isin irraa deemaa jedhaati nuuf himaa nuti isiniif dhiyeessuuf qophii waa hundumaa xumuranneera jechuudha. Karma isin jenna egaa hordoftoota keenya kaan gammaatti wajjin ture Firiimaan Abdi Man Aslii boy baay'ee isin jaalanna onnerra hundi keessanuu gara YouTube chaanaalii kootta warroonni hanga ammaatti YouTube keenya ka isas subscribe gootan onne keenya keessa jirtu warroonni immoo maatii keenya ta'in koottati maatii keenya ta'aa fuulaan ta'in banaadha baay'ee isin jaalanna torbaan hanga sagantaa biraatti walitti deemnutti har'aaf asumarratti xumurraa baay'ee yeroo gaarii nuuf qabaadha Ramadaan Kariim. Fayyataa.